Dhaabbanni miti mootummaa Sagadaa jedhamu hirmaannaa fi fayyadamummaa qaama miidhamtootaa dabaluun haala danda'amu irratti qooda fudhattootaaf leenjii kenne. Kaayyoon leenjichaa mirgi qaama miidhamtootaaf maanguddootaa hawaasa keessatti hubatamee qaama miidhamtoonniif maanguddoonni mirgaaf dirqama isaanii akka fayyadaman taasisuufidha. Leenjicha kan leenjisan qindeessaa sagantaa dhaabbata Sagadaa obbo Daammanaa Lammaa qaama miidhamtoonni fi maanguddoonni akkuma lammiilee kanneen biroo mirga guutuu qabu. Tajaajila quubsaa waajjiraalee garaagaraa keessatti argachuu qabu jechuun ibsan. Dhimma mirga warra qaama miidhamtoota irratti fi maanguddoota irratti mirga akkamii qabanii tajaajila akkamii argachuu qabanii mirgi isaanii eessa haga eessatti kan jedhu kana armaan dura akkanumatti tola ooltee yookaan chariitii itti fakkaata namatti warra qaama miidhamtootaa deeggaruuni yookaan wajjin dhaabbachuuni dhimma isaanii dhaadheessuuni haa ta'u malee immoo isaan mirga qabu akkuma nama kamiituu mirga qabu waan ta'eef mirga isaanii kana hunda galeessa ta'ee hawaasarraa kaasee qaamni dhimmi ilaallatu hundisaa hirmaannaa gaarii taasisee hubannoo tokkoon peejii tokkorra yookaan faana tokkorra dhaabbatee akka of fuuldura deemu barbaanna waan ta'eef namoota kana walitti yaamne kan irraa eegnu bu'aan isaa hin ta'a jennee kan eegnu qaama miidhamaan kamiiyyuu kamiinis haa ta'u kam tajaajila hammata eessattuu kan hin hafne biiroo seene iddoo biirootitti alatti yoo seene hawaasa keessatti tiraanspoortii irratti tajaajila hammataa ta'e nama kamiinuu qixa argachuu akka danda'u. Daareektarri olaantuun dhaabbata Sagadaa Aadde Yeetiin Warqitoon Koluu qaamolee dhimmi ilaalu waajjiraalee adda addaarraa hirmaachisuun manneen barnootaa fi karaa mana murtii akkasumas kanneen birootiin aadaa fi safuu ka'umsa godhachuudhaan mirgi qaama miidhamtootaa fi maanguddootaa hubatamee akka kabajamuuf itti fufu taasisuuf leenjii kana qopheessine jechuun ibsan. Fooramiin kun waajjira barnootaarraa, waajjira fayyaarraa, abbootii gadaa haadholii siinqee akkasumas immoo dura buutonni civil society organization nu gidduutti argamanii jiru jechuudha. Kanaafuu dhimmi qaama miidhamtoota qofa otoo hin taane dhimma hawaasa bal'aa ija ta'eetiif hawaasni maal gochuu qaba kan jedhu kana fooramii kanarratti akka hirmaataniif jechuudha. Kanaafuu fooramiin kun at the end of the day maal qabatee dhufuu qaba? Abbootiin gadaa haadholiin siinqee safuun biyya isaanii maal jedhu? Safuudhaan wal qabsiisanii akkamittiin hawaasa baraaruu akkamittiin hawaasaaf odeeffannoo dabarsuu danda'u kan jedhu san adda baafachuudhaaf jechuudha. Kanaafuu karaa seeraatiinis ta'ee hawaasa wajjin jiraannu san waliin wantoota qaama miidhamummaa easily sammuu isaanii tuquu danda'u sammuu isaanii miidhuu danda'u irraa of eegne akka hawaasatti akka wal dandeenyuuf karaa abbootii alangaatiin immoo keeziiwwan karaa isaanii dhufan qaama miidhamtootaatiin wal qabatee akkamittiin akka keessummeessamaa jiran inclusivitiin isaa hin jira kan jedhu mana barnootaa irratti immoo maaltu jira wanti haaraan manneen barnootaa special need ijoollee jedhaman hin jiran ijoollee autistikii ta'an isaan illee hammatamummaa qabaa kan jedhu kana akka hawaasatti ta'ee waliin mari'anne gaaffii asitti furamuu danda'u furmaata laanne hawaasaatiif illee gruppii jiran kanaaf illee hojii kennine kan nu biratti hin furamneef immoo karaa ilaallatutti haala advokeesitiin itti deemuudhaaf kan wal agarree jechuudha. Barreessaan qaama miidhamtoota Oromiyaaf hoogganaan qaama miidhamtoota magaalaa Adaamaa obbo Maambar Yaasiin Usmaan leenjii kanaan dura kennamee jijjiirama magaalaa Adaamaa keessatti akka argamu taasiseera. Jijjiiramni kenna tajaajilaa irratti gamoo bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti mul'atee bakka hundatti babal'achuu qaba jechuunis ibsan. Gamoo bulchiinsa magaalaa Adaamaa yoo fudhatte qaama miidhamummaan karaa wilchariitiin, karaa kiraanchitiin, liiftiidhaan seektara barbaade seenee akka dubbisuu danda'u tajaajilli iddoo tokko seektarri martinuu waajjirri lafaa hubannoo qaama miidhamaadhaaf kana dura hin qabne ture amma leenjii garaagaraatiin hubannoo argatanii qaama miidhamaan kadhattu akka hin taane qaama miidhamaan akkuma nama kamiitittuu hawaasummaa isaa waan dhalli namaa irraa barbaadu kamuu akka argachuu danda'u beekanii tajaajilaa jiranii seektaroonni hafanillee deebii isaanii akka kennaniif barbaanna. Isinis yeroo garagaraatti kominikeeshiniin magaalaa Adaamaa ta'ee FM'n sagaleen Adaamaa qaama miidhamtootas wajjin ta'ee seektaroota garagaraa yeroo leenjiin garagaraa jiru dhuftanii sagalee kenna hawaasa yookaan immoo ummata
seektaroota iddoo kanatti hin argamne biraan qaqqabamummaan isaa akka geessan guddaa isin galateeffadhaa ulfaadhaa nu galatoomaa isiniin jedha. Namoonni leenjii fudhatanis muuxannoo kanaan duraaf beekumsa leenjicharraa argatan fayyadamuun hubannoo isaanii kan babal'isan akka ta'e ibsan.